Kamallaka narra erge jira. Kamallaka agartee mallaka miti akkaawuntii isaa eega wannaa isaa eega galche risiitii narra erge jira bar ijoollee ummaa walloo. Yaani namni mallaka sana amma gadi bahe. Fudhate ijoollee wallooti jechuu keeti moo akkamitti dubbii? Dhibbaan dhibbatti ijoollee wallooti kunoo ijoollee caffaati. Mallaka doolaara riyaala 30 miliyoona tokko Itoophiyaa san ammallee qabamee waldaa ijoollee isaanii kasanaa jiru harka jira. Mallaa inni deebi'ee si dhageessisee yoo barbaadde sagalee guutuu. Mucaan sunis akka itti qabame guutuu banamee jira. Siigalee mucaan sun mallaa inni suni uummata Oromoo guure nama Oromootti asirraa diqqaa guddaan bu'ee guure Oromoo kutaa 11tti guure mallaa inni sun waldaa inni sun nyaatuun qabu addaan guuratuun qabu Ahmad kunoo dadhabee aan sagalee jalaa gabbaasee ennaan icciitii guruppii keessa jiru argadhee gabbaasee ennaan dhaqee laxxafee jechuudha Ahmad guutuun guututti. Siigalee kanaa sagalee ta'i. Garam oofaa jirta farso ati garam oofaa jirta dubbii suni ani kanarratti kaamee akkamitti si amanna fakkeenya wanti kun qabatama birrii miiliyoona takkaasan ijoollee walloo ta'u amaara akkam taane ragaa qabatamaa qabda. Dhageeffadhu si ragaa qabatamaa an fedhan si adda nama 2,000 irratti dhageessisu ture. Siigalee amma itti sii banaa barbaadde kunoo na dhagaye. Dhageessisi amma ragaa wajjin mucaa san maqaa isaa hin beektaami mucaa deengadda qaba mucaa arsiisanii mucaa deengadda jarri gadhiifame mucaa. Ela dhageeffadhu walda tokkoffaa dhageeffadhu waldaa isaanii sii banaa dhageeffadhu waldaa mallaa hin harkanu. Ilmuma mucaa sanii awwaala irraa kaasanii. Waa'ee dhimma diinagdee. Dhagaarta. Kan beeku akka waldaattis akka durataa waldaattis akka nama hojii san geggeesseettis anumaa fi rabbi qofaatu beeku. Koreelleen murtii kennuu hin danda'u. Irraa hirmaachuun akka biratti osoo ta'u murtii san anumaa fi rabbi qofaatu beeku. Abbaan fedhetti rakkachuu hin danda'u. Ittiis hin dhiphatina. Ittiis hin rakkatina. Kanaaf xumura irratti akka maal ta'uu qabu akka niyaanu keenya keessa jirtu anumaa fi rabbi qofaaf beeku. Taaliila godhuuf illee hin rakkatina. Dhiiroo silaa akkana ta'e silaa akkana goone silaa akkana ta'e jettanii illee hin rakkatina. Koree fi miseensonni as ta'e jirtu marti keessuma. Waldaa akka bakka bu'ee hordofeetis anaatu fuudhee anaat deebise. Waan hunda isiniif himaa turre akka goonu mala isaa rabbii fi ana qofaatu beeka. Akkasitti nagayaan ajandaa biraa yoo galte. Okay, kuni waldaa hatu irra wallolaa jira sii galee amma qoy kan mucaan akka itti qabame mucaa ammoo akka tas keessa qabame si dhageessise na dhagaye. Akka mucaan itti qabamee mallaqni irraa itti bu'uu danda'a. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Qabuyyuu bade walee isaayyuu sirrii. Ela dhageeffadhu kunoo amma mallaqni deebi'uullee sagalee sii bana ka Ahmad guruppii keessatti haasa'ullee sii bana kana dhageeffadhu amma haga dhuma. Gaaffii kanarratti immoo waa'ee haraamummaa fi waa'ee hatummaa keessatti oduu jecha yaada hin qabaatin ani immoo wanni kana na dalasiise ani akka nama tokkotti ofii ijaa dalagataadha. Ani nama dalagatu nama haree barbaadanis. Lammata immoo mucaan kuni ani na beeka. Ani maqaan kooti Mahammad Awwalan Jaama. Dhalanni kiyya dhalata caffaati eegartee gandi kiyya. Gandi isaa caffaadha dhageette? Ijoollee walloo caffaa. Ganda cirriiti. Ganda cirrii. Na baruu barbaadanis. Tokkoffaa immoo wanni agartee haraamummaa fi mucaan kunillee na biyya kakkaan ani dalagadhu. Ijoollee wayiitii sababa ajandaa tiiktokiitii fi sababa ajandaa miidiyaa kanaan waliin. Yeroo sana agartee odoo isaanii wallolaa jirru amaaratti kunneen ni yaadattaami. Ajandaa tiiktokii irraa dhagaika ajandaa tiiktokii irraatiif mucaan kun qabamee hawaalame dogongora duunne waan barbaaddan nu godha mallayni sunis qabame nullee qabamne jechaa jira dhageeffadhu. Dandeenye wanni nama mudanne hin jiru namni hin galanne hin jiru waan kana nu galachiisee galata kan dogongorsiise waan kana sababa haraamummaatii fi sababa maallaqa nama saamuutii fi waa tokkollee irraa hin qabnu nama hin dogongorre hin jiru dogongorre kana sheenne akka barbaadan nu godhaa jechuu barbaadeeti. Qabamaniiti beeki gidee akkana jedhan si haa galu dubbiin. Okay itti siifi taa gadhumaa dhageeffadhu. Fila mataa immoo ammallee kanan juu barbaade mucaa kana gartee gaaf duraa waa'ee maallaqaatiif hin qabne waa'ee ajandaa tiiktookii kanaaf qabne. Asirratti ila yoo sirriitti dhagamaa jiraate sagalee adda baafadhu nama lama ka dalagaa hin qabne isa bira ture. Afaan Amaaraatti jijjiirree jedhe qara gadhiisuuf qabne jedhan tiktookii irratti. Gadhiisuuf qabne lamaan kun afaan Amaaraatti jijjiiranii achi mucaa kana mallaqatti ammoo eegatti fufni lamuu Oromoodha jennee gadi hin dhiifnu maqaan nu bada eega akkas jenne
amaaruma jennee fiixa itti baana jennee jedhan dhageeffadhu. Nama lama wayin na bira jira kan dalagaa hin qabne ijoollee san qabanii kanas kan bira ta'anii akkasitti mucaa san qabanii hoggaa wayii maallaqatti booda jijjiiranii wayii afaan jijjiiratanii wayii maallaqatti hoggaa jijjiiranii. Sit dhaga'ama? Dhaga'ama Ahmad? Dhagaa jira. Dura awwala dubbatanii gara galanii immoo dhageeffadhu. wayii oromummaa dubbatuun isaan dhibee baada waan kana dubbanne fiixumaan itti baana jedhanii wajjin itti fufu. Dhageetta wajjin itti fufne fiixa itti baana jedhanii jedhan dhageeffadhu. Lammata immoo wanni kun ani akka nama tokkotti dalagataadha. Mucaan kun illee na biyya kan. Mucaa sana illee na biyya kan namatti dalagata akka maammatti illee na biyya. Saniifuu ani waan akkasiitti wayi ajandaatti wayi maallaqa nama saamuutii fi haraamummaatiif hin qabne kanaan jiru barbaade. Bareeda. Dhageeffadhu ka itti aanu dhageeffadhu waan jedhan. Yaa dhagaar. Ijoollee artiitii fi ijoollee walloo hedduutti ajandaa. Laal ajandaa yeroo nu jidduu ture san dhageeffadhu amma akka itti mucaan qabame. Dhageeffadhu. Mucaa adeera kiyyaa tokko qabu. Dhageeffadhu mucaa adeera isaa gizee nama qabnu san gizee nu wallolanii ijoollee walloo qabne sanii mucaa adeera isaa qabne nuti. Dhiigalee sababa sanirraa aaree buteen dhageeffadhu. Mucaa adeera kiyyaa tokko qabaniiti sikkiin afaan keessa kaanii bira ta'anii waan san sammuun dadhabee aaree tan agartee mucaa san anillee qabuu danda'e. Yeroon qabuu danda'e mucaa san ogaa qaban anillee gaduma dhiisuuf jecha waan ta'e ijoolleen immoo wayii maallaqatti jirtu. Yogaa dubbatanii afaan jijjiiratanii yeroo dubbatanii ani wayii kana dubbanne wayii kana ogaa dubbanne gara gallee immoo Oromoof jechuu nama qaanfachiisa. Jennee achumaa itti fuufnee fiixaan itti baane. Fiixaan itti baanedha. Dhageeffadhu Oromoodhaaf jennee erga ammoo qabne booda erga afaan Amaaraa dubbatan booda lamuu Oromoodha jennee gadhiisuu saalfanneeti fiixaan itti baanedha. Hordofamneetis qabamne ani immoo hordofamnee amma laal hordofanii qaban warri waldahaa jechuu si galee hordofamnees qabamne jedha dhageeffadhu. Yaadeen jira yaadin ani qabu kana ajandaa ijoollee wallootii fi ijoollee asii jedhutti ka'ee xinnoo girgirii jettu kana ka'ee sababa saniin hundinuu wal qaqqabee akkasitti qabuu dandeenya. Wanni waalaikum salaam. Amma dhageeffadhu ka mallaqa akka deebi'ee ragaa si baasisiisa dhageeffadhu ka Ahmad achi keessatti haasa'u. Godina isaatii fi maali akka ta'e dubbadhu garuu Oromoo nama Islaamati. Namni haadha sana akkasitti boochisee jechuudha. Oromoo nama dhageeffadhu Oromoo nama Islaamaa namni haadha sana akkasitti boochisee ganda isaa himuun barbaadudha. Mucaan ammootu ani dhalataa walloo caffaadha jedhe. Dhageettee mireefi kijiba sitti maraan waan isaan haasan dhagaye amma haga Ahmad sitti himu waldaha kana wankuno uummata Oromootiin ga'ee jedha reefi tana ani ganama kana hicciitii kana tokkookii wannoo guruppii jaraa keessaa hatee gabbaafnaaniini amma fuudhanii laxxafan tiktookii irratti uummata Oromootiin reef ga'an jechuudha dhageeffadhaati. Yeroo jedhanitti waldeen waldaa Yaman jiru. Yaman mallayni kun Yamani bu'uu ni yaadatta moo yaadattu ati mallayni Yamani bu'uu yaadatta dhageeffadhu waldeen mana biyya Yaman jiru. Nama kana tooyatee mallaqa irraa deebisan mallayni deebi'e guutuun guutuu. Wanti kamirratti deebisan yoo jettan anka wanti sanduuqa yoo birrii 10,500 asitti duubatti hin argitanii. Birrii gara garatti dachaasan. 4,000 6,000 fi maal 200 riyaala Suudii jechuudha. Akkuma duubatti argitan kanatti deebisan jechuudha. Birrii ammoo gara ammoo 200 100 35 anka wanti jiru kanarratti deebisan jechuudha. Hin argitanii gara duubatti. Tole maallaqa kana maaliif gara malee kun uummata Oromootti guure maaliif ammoo gara uummataatti hin deebisnee jechuu gaafii hedduu gaafataa ture jechuudha. Waldaha gaafatanii beekam. Maallaqa isin fuutanii shiftaa kennitanii nuti shifta irraa fudhannee. Warri waldaha ammoo isin shiftaa kennitanii nu shiftaa irraa fudhannee jedhan sii galee dhageeffadhu. Waan shifta irraa fudhanneef maallaqa kana hin deebifnu kan jettu sagaleen baay'eetu jira. Guruppii irratti haasa'anii beek. Namoonni gaggaariillee ni jiranii ka amma gara nyaatti qabu malleen kun imimmaan abbaatiin guuramanii garee waan taateef gareedha na argamu waan taateef gareedha. Nuti haqa namaa hin barbaannu imimmaan haadhatiin dhufee imimmaan haadha saniitiin dhufee malleen kun haadhaa deebi'uu qabaa sagalee
achuma waldaa huma kana keessa nama garii gara nyaatteedhaan mallayni kun mallaqa imimmaan haadhaatiin guurame imimmaan abbaatiin guurame ka jedhu jira gariin ammootu kareefis waan jedhu agartee miti anatu deebisee waan takkan fiddanii jedhaan waldaa si dhageessisan turre amma waldaa warri waldaa kanaasis jedhee jechuu kunoo dhageeffadhu ka amma itti fufa. Warri silaa qur'aanan abadan duunee banna malee mallaqaa turraa fudhannu ufii guuranna malee hin kenninu amma kanaanii. Ufii fudhanna malee hin kenninu jedha. Namni kunillee maqaan illee hin beekama waldaan illee maqaan hin beekama anka wanti illee isinii maxxansa mallaqa isinirraa fuune ummanni Oromoo bal'aan maal akka ta'u isintu murteessa. Dhageeffadha gaduma waan Ahmad achi jedhee ari'an. Maatii deebi'uu qabamoo hattuurraa fudhatanii maaltu nuun gahe birrii uummata Oromooti. Anillee seenan na gaafata guyyaa boru waan ta'eef karaa dandahameen lakkoofsa namoota sanillee hin beektan garee keessallee seenuu hin dandeettan feesbuukatti illee hin dandeettan sanaa bakka jiranillee hin beektan. Dhageeffadhu sanaa jira nama warri mallaqa fuudhee harkaa qabu jechuudha. Warri agartee ijoollee as keessa biyya kana keessatti mucaa san qabdee tumte ijoollee walloo harkaallee fuudhamee waldayni fuudhe jechuudha mallaqa sanatti qabame sii galee sanamatti qabanii agartee sanamatti qabanii dhoorgataara mallaqa ammoo hattuu kennitan hattuurraa fudhannee jedhanii itti dubbatan jechuudha sii galee achitti qabamuu jala hordofamee akkas ta'e dhageeffadhu waan jedhamu. Birriin uummata Oromoo riyaalli 30 birriin miliyoona takka shifta harkaa baatee waldaa san harka jirti. Birriin maal jedhe dhageeffadhu kaan hin kijibin waan ama jedhe dhageeffatte maal jedhe birriin riyaalli 30 miliyoonni takka shifta harkaas fuudhamte warri mucaa qabe ammoo reef haasa'u ture dhageette beeti akkanatti qabuu dandeenye jira mallaqa dhagaa jira bar. Mucaan ammoo maal jedhe mucaa akkanatti qabuu dandeenye akkanatti qabnee mucaa eeshuma kiyya ani qabuu illee hin barbaanne na beeka inni illee jedhe mucaan sun agarte afaan jijjiiratanii ijoolleen na bira jiran lamaan jedhe amma Oromoodha jennee gadi hin dhiifnu eega waan kana goone ittuma fufna jennee itti fufnee jedha. Dhageesse moo dhageen? Okay. Warri waldaa ammoo waan jedhu dhageetteemi mallaqa kana wajja dureennatu fuudhee hin kenninuu jedhaa jira magarteemi abbaan waldaayicha. Iftaar kan kun waldaayinis ijoollee wallooti dhagaa jirta loqota isaanii ni beeyta. Kan mucaa kana qabee asitti mallaqa kana hawwalchiises ijoollee wallooti mee gaafa kana maal jettanatti mimee deebii naa kennime akka nama tokkootti akka nama samma sagalee sitti himeetti akka nama kijiban dubbatinitti yoo kijiba jette kunoo Ahmadan ganama kana gabbayee guruppii san keessa hatee laxxafee jennaan nama 2,000 irratti laxxafee nan Ahmad waan jiru guutuu gadhiise dhaqi ilaali Ahmadin jala akkaawuntii isaa wanna tokkookii isaa jala. Afarso galatoomi walumaa galatti maali beektaa dhugaan ilmoo waaqaati nuti uummata walloo hin jaalannaa hamtuullee sarraan eeynu yeroo xilaanni wallootti duulu humna keenyaan bira dhaabbachaa turre. Ani lola walloo rabbaname yeroo 3-4 waan humna kiyyaa sagalee kiyya qofa osoo hin taane kiisii kiyyaa baasee ummata walloo nama wal dhaqqabaa turedha. Ragaa qaba ijoollee walloo guruppii takka lama jennee guruppii 13 jira. Isaan hundi na beekan abbaan fedhe as jala yoo dhufe ijoollee walloo tafeete jechuudha. Hawaasa kana waan jaaladhuuf akkasiin morme badii qabdaa yoo ati miidiyaa irratti waan akkasii keessa galtu waan ati waan kana rakkoo foofte sitti fakkaate malee ansi jibbeellee mitiin beeytaami nuti tokko. Laakiin ammoo si jibbaa fi illee mijecha kanaan siin jedhe rakkoon kun akkasirra hin geenne gara fuulduraatitti har'a waan kana dubbiin ammati dubbatte si bira tartee jirti. Dhimmi kun ammarraa kaasee dhimma kee qofaa miti. Dhimma uummata Oromoo bal'aati. Arsii qofan ilaallatu Harargee Baalee Oromoo nama jedhamu hunda ilaallata. Dhimmi walloo beeki. Dhimma salphatti ilaalamuu miti. Uummata walloo uummata galgalaa ganama xidhaan itti duulu uummata kanarratti Oromoon deengadduma kana waan ummata walloo irratti aarsaa ummanni walloo kafalee faaktii lafarratti beeytaa jechuu afarso an kanaaf si falmaa ture gatii kanaaf jecha wanti ati amma fiddee sagaleen ati amma qabatamaan fiddee mucaa qabame deengadda qabame akkasitti tumamaa ture ka harki hidhame ilma Oromoo san ka qabe ijoollee wallooti sagaleen isaa guruppii isaanii keessaa wanti amma afarsoo nu dhageessise kanaa jechuudha jamaa. Isa kana wal qabatee waan kana booda salphatanii gara afaan Amaaraatti jijjiirree namni qabee mucaa san birrii miliyoona tokko gaafate Amaaraa miti ilmaan Oromoo ijoollee teenna ijoollee wallooti jechuudha. Kan nuti akkaan jaalannu ka uummanni Oromoon bal'aa walloon ija teenna walloon lafee duudaa keenna walloon daangaa keenna walloon haxirii keenna jedhuuntu waan kana raawwate. Gatii kanaaf jecha nuti murtii kana namoota bebbeekamoo cimaa walloo keessa jiran hayyoota walloo keessa jiran artistoota walloo keessa jiran
aktiivistoota walloo keessa ajandaa hafarsoo qofaa miti. Ajandaa ilmaan arsii qofaa miti. Yoo dhugaaf ka dhaabbattan taate, yoo haqaaf ka dhaabbattan taate, dogoggora hagana gahu obboleeyyan lamaan ilmi Oromoo tokkorra cakkanee mallaqa gana gahu walirraa fuudhee maqaballeessisanuyyuu Amaaraa wajjin walitti nu buusan. Ijoollee Amaaraa Suudi Arabiyaa keessa jirtu meeqa darartan isin? Sababa waan kanaa kuni mataan isaa Abbaa ijoollee san qofa ijoollee xiqqaatu nama 30 olii hidhame dhageeffadhu ka. Walloo akka wallootitti hin jaalladha. Har'as taanaan ammoo uummanni walloo hundi waan kana dhaga'ee ijoollee kanarratti murtee barbaachisu murteessuu qaba. Hawaasni Oromoon bal'aan hundi keessa walloo jaalattan dhugaa jirtu dhageettan miliyoona tokko haadha Oromoo kabochise ijoollee teenna ilmaan wallooti Amaaraa miti. Garuu duulli Amaararra nu goone yeroo sanitti angaaf sallaali hafarsoo gaafa rakkoon sirra keessaa warra duula kana sirra geggeessee mormaa ture. Sireesii ta'ee jechuudha. Gaafa sana Amaara jedhee laala har'a ammoo waan kanaatti qorattee dhugaa kana gabbaasuun yoo har'a duutellee galata. Ela Ahmad asirra waa tokko Ahmad galatoomi waa tokko si hima anamma. Ela qoyta waa takka si hima mee waa xiqqoo wayii si yaadachiise waa xiqqoo si yaadachiise. Ulaala. No Ahmad na dhagaye ana qofa Ahmad mee gisee takka qoy waa si itti guuta. Ana hafarsoo qofa osoo hin taane yeroo sanitti ijoollee wallootu waan kana keessan beeyni Amaara jedhanii Amaara qabuu fidanii turan. Ijoollee mallaqaa mucaa kana gargaarte mana kiyyattis dhageeffadhu ijoollee gargaartetu jira ijoollee walloo keessa ijoolleen natti dhiyaattu ijoolleen naan saahibaa wallahi ijoollee 15,000 16,000 kennite jira mucaa kanaaf rifattee haadha saniif rifattee garuu namni yeroo sanitti waa'ee wallooti qabatee jiru Amaara jedhanii Amaaratti achi dabarsanii Amaaraaf waliin nu naqanii ijoollee wallootis hidhattee jira. Ta yeroo hidhaa duudde jiru jechuudha. Hidhamteen ijoollee teenya waliin qabamte. Ana rabbi gaafa sana baase. Siigale garuu amma ammoo wanni guddaan sitti dhagayamu ammallee waldeeyni mallaqa san fuudhe ijoollee walloo ta'uun akka harka wal keessaa qaban ijoollee asiin mallaqa mucaa qabdee irraa buusisiifte saniin harka wal keessaa qabaatu beek. Mallayni kun takkaa uummata Oromootii deebi'u takkaa ammootu ijoollee walloo wanni irra dubbachuu qabdu takkaa ammoo haadha saniif gahee mana bitanii fi ijaaruudha. Uummanni warra duraan kenne uummanni guutuun uummanni Oromoo duraan kenne jechuudha. Duraan mallaqa kana irraa baanee kenninee miti. Ani akka mataa kiyyaatitti odoo rakkoo san keessa jiru wallahi 10,000 gargaale waan si ajaa'ibu 10,000 maaliif jennaan natti dhagayame bakka natti dhagayame si galee lubbuunis aarsaa hanga taanu goosifneetiin mallaqaanis taanee jechuudha. Maaliif jennaan mallaqa guddateetii miti. Mallayni kun takkaa ijoollee mallaqa guurte mana madaamiitii deebi'u takkaa ammootuyyuu haadhaa fi abbaa miskiina sanii manaan bitamuudha. Waldeeyni ammoo addaan qoodamna jedhee walloluun kun salphina. Salphina wallahi sanaa teettanii yoo qabuu miti akka feetanii yoo dhugumaan hattuun sun isin quuqee shiftaa irraa fuutan shiftaa irraa qabsiiftanii yoo fuutan mallayni sanatti ergame nama muutu beeka Yamanii keessa sanamatti ergama mallayni biyya biraatti ergamu sigalee sanatti qabsiiftan sanaa teessanii mallaqa sanii haadha sanii galuu qaba abbaa sanii galuu qaba lakki yoo lakka akkasitti ilmaan Oromoo miskiina mana madaamii teettee mallaqa san guuraa guurtee deebi'uu qaba jechaa jiraan akka nama tokkotti ka ajjechaa kiyyaatiis rakkoon qabu ka ijoollee walloluutis rakkoon qabu Ahmad. Anamma asirratti galata tokko sii galchuu barbaada yoo amma duutellee qirsi jechuun qabu ani dhugarraan dabu sitti guddaa hojjetteerta sigalee waa tuttuquu waa jechuun bareedaadha baga dhuftee dhugaa jirtu adda baafte wanni amma jalqabarree waa'ee kee dubbadheef si jibbaa fi miti waan kana namni harkaa qabu si waan jiru kana baasuu qabda rakkoon kunis akka dhaabatuuf kana si gaafadhe ammarraa kaasee mallaqa miiliyoona tokko ka harkaa qabu ummata keenya wallooti nuti akkasii gaafannu Amaaraa miti mallaqa kana waldaa fedhe keessaa jiraatu warroonni as gala jirtan feemasii Oromoo hayyuun Oromoo sheeka Oromoo qeesii Oromoo walloo jaalattan aktiivistoota Oromoo ijoollee teenya walloo dheengadda wanta kana akkuma hafarsoon amma kaase ummanni walloollee waan kana dhugaasee Amaarumatu mucaa kana qabe jedhee walloolleen Amaara qabee fidee ture. Deeggarsa kana keessaa ummanni walloo qooda fudhatee ture. Nuti ummata walloo akkaan jaalanna. Oromiyaa keessaa lakkoofsa tokko irratti namni nu jaalannu walloo. Gatii isaan xilaata walakkaa jiraniif. Gatii isaan xilaataan marfamanii jiraniif. Gatii kanaaf jecha walloon mallayni haadha hiyyeessaatiif dheengadda guurame ilmi isaanii boo'ee haati sun bootte waan kana karaawwate wallaalaa ilma dachii walloo keessaa bahe waan ta'eef. Beekumsaaf kanan goone wallaalummaa isa kana goosise waan ta'eef nuti akka wallootitti gaafiin nu gaafannu ummata walloo bal'aa xiqqeessoo osoo hin taane mucaa qabame kana gadhiisan mallaqa mucaa kanaa Amaara jedhanii maqaa Amaaraatiin jijjiiranii ummanni mallaqa gaafataa ture ummata wallooti nama 1,500 jechuun nama meeqa akka ta'e hubadhaa galma 2-3 jechuudha wanti amma teettanii dhageeffataa jirtan Awurooppaa Afrikaa Aashiyaa biyyoota garaagaraa keessa teettanii odeeffannoo kana dhagaa jirtan. Nuti wallooni jaalanna garuu hafarsoo irratti ka duulleef dhugaa baasuudhaaf dhugaan baatee jirti. Ijoolleen teenna walloo jaalala hawaasni Oromoo isinii qabuuf gootummaa keessan ka isin beeynu saniif jecha
mallaqa kana waldaa harka jiru harkaa fuudha. Haadha deengadda rifatte, haadha deengadda bootte saniif akka gabii gootan isin gaafanna. Kanarratti ammoo namoonni Oromoo miidiyaa kanarra jirtan walajjeechuuf, walajjeesuuf,